وان سين أمانون دندين ولا بنولي تيجي وان سين أمانون دندين يما قارا في بنية كيسة تنا مبيجا كيسة تا ناسارا وان سين قران تجاهوفو نما سالفتشيس وان سين تجيسني اللي أمانون دندين يما قارا في بنية كيسة تنا مدتيا الكولك ساعتي تربتي تجيسني الكولك ساعتين سو ساعتي تربة قويا أنا في قويا تمراتي بيجي لفا خنا رتي أواكو ركوكو نمدو ركوكو يمشورا چالسون دو ما تبا يسي بوجا ناغلت فدا ما تبا يسي بوجا ناغلت فدا ما تبا ما يسي كناتو ربي قدتي بكن جلو سنتنا تقبي حقكي جناباسي رغان قبا رغا فيديون قبا رغا سوران قبا سيني قال الكل ساعتي تربتي بكا تيستي hoteelan keessatti ise keessatti sila rabbiini rabbumna hambise bakka kadhannaa keessaniif rabbii ol ta'e na uumeti guyyaan kee addaa miti dheena hambise malee dubbii jajjabatu narratti deemti himadheeraa hin himne ajandaa jijjiiruun barbaanne baga waa'een obboleettii keenyaaf ba'e malee ani abshiraa viidiyoo kaameeraa keessaa waraabameen qaba amma ofirka viidiyoo kaameeraa keessaa halkan sa'aatii torbatti eenyu hoteela koo dhufe akkamitti dhufame akkamitti kilaasiin keessa jiru keessa مسكوتي را كبتي ومبرين كاتمي أول بهامي إلى لم يكن يساجو أكبتي بريني مكو متأب سموتره مالنا كوتشوف تراني سجدو غافتوكو نندو بدا سيدي كده جرو أجندا جيرون بربادو نكجيبا صوبا بايسي بربادو دي سوفا كنا جدي أجندا بايسي جيرون فكنا جدي أكجد مغتيم بيكو أجندا أني يرو لقد أجنداتي بقى ربنا عم بيسي بالي نمني مالنا كده maatii baay'isee tulubuu koo hambise rabbii gaditti amantanii amanuu baate maatii dhuma mucaa kanaatiyyi abbaan keessattuu obbolaan nagee wallaahi mucaa isaanii sinii kakatoo barbaadan nagee tokko ketolaan lama gaaddisaa sadii lubbuu kiyya rabbii gaditti maatii ilmoo koo dhiisee ilmoo koo dhiisee bakkeetti sareen na nyaatte oolte nageessanii ilmoo koo dhiisee osoon ilmoo namaatiif falmaa jiru du'aa duuteetti du'aa siitii reenfa siitiituun falmaa jiru ana ammoo fayyaa koo reenfa godhanii oolan rabbii gaditti immoo harki taraa wal dhiqaa akkuma jedhame akkuma ilmoo jalaatii jireenya koo gadhiisee bade sa'aatii 24 eegicha kootti turan waan ta'eef bakka itti bilbiladhu dhabe dhageessanii iftaawaa mucaa jimmaa jala deeme ati ilmoo abaarsaa warra kan qabnaa sa'oon viidiyoo ofirkaa qaba viidiyoo kaameeraa keessaa ba'e kadhatameetan obsee ta'a haraman inni dhiisuuf hin ta'u gise bakka itti dawwaladhu dhabee halkan isaatti dhaggeeffatu bakka itti bilbiladhu dhabee naman itti badhabee naanitti dhuma ishiin naaniin kun nagaranyaadha naanitti dhama artistufaan kun naan dhufne gaafa san dhagayeera ta'e nageenya ta'e hin beeku naanitti dhuma isin nama rafti maaloo tan sanatti halkan isaatti sanatti an naman itti bilbiluu dhabee jechuudha halkina hollatee halkan sa'aatii torba biyya kootiin jedhee malee biyyan beeku inni galee itti bilbiluu dhabee naanitti dhuma naa bilbilanni wallaahi sagaleen bira kaadhe yoon du'e jedheen jechuudha yoon du'e jedhee sagalee icciitii bira kaadhe tus niitii icciitii baaftaniitu hadhan dubbataa nama tokko irraa falmaaf digeetaachuu dawwaluu hin danda'u artistu fadda wal nama poolisoota meeqan beeka dawwaluu hin danda'u silkaa bada beektaa silkaa badawa waan nama dhibu nagaasaa ta'e abbaa ta'e jira keessa naa bilbilaan obbolaanii maatii kana rakkoo guddaa keessa hin jira bakkuma isin ittiin argitan hin jira du'aaf jireenya gidduu hin jira na qaqqabaa jennaan poolisiin hin namne ay warra tuulamaa guutuu keessan galatoomaa wallaahi galatoomaa isin lubbuu koo hanfate achumaan halkan sanaan poolisiin hin namne sini galee namni bakkeedhaan immoo kabbabame manichi amantanii amanuu baattan jechuudha wallaahi akkasuma hadha isinitti maraa yoon gaafa sana dubbadhe dhugaa mucaa kanaa dhokota maatiin kootis deeme achirraa jabaadhu kottu naan jedhu namni na jaallatu guutuu na cinqaa jedhee afaan qabadhe hadha isinitti mara
maatiidhuma mucaa jalaa duute kanati dhugaa koo baranii akka itti jiraa wajjin fiigaa ture arganii kunoo ke turaan dhufeera la kunoo la obbolaan kunoo wallaahi hoteelan jirutti nama naa erganii manaajera hoteelichaa fichisiisanii sa'aatiin meeqaa naan jedhan dhaggeeffadhaa sa'aatii meeqatti taateen kun kan ta'e naan jedhan jennaan taateen kun kan ta'e kaameraan jira moo hin jiru hin jedhinan jarri kun kunoolaa jaruma kana naa ergedha jaruma kana maatiidhuma si jalan naa ergee naman ta'u dhufanii jarri kun fagoo jiru manicha dhufanii namoonni ergan jechuudha jara erganii manicha bakkeedhaan marsanii an bakka wantan dubbadhumaa inni yaada yoo jarri waraaban hin beeku malee sagalee koo jarri nagee jarri kee toraan an waanan dubbadhe hin beeku bakka guyyaan xumura kooti hadhaa namni waanan jedhu wayii ni yaadadha bakka baay'ee rifadhe tuuti hin beekin rifadheera waan ta'eef namni rifate tuuti beekin waa yoo sitti rufe si rifachiisa malee koo laayivii waraabuu nan danda'a argaan jira bakkeedhaan laayivii waraabuu nan danda'a viidiyoo waraabuu nan danda'a bakka waanan dubbadhu guyyaa sana yeroo yaadadhe nan rifadha ammayyu sana booda maatii kun akka carraa naa bilbilu naa hordofu waan ta'eef achitti dhufanii nyaata naaf filu waan ta'eef bakka akkas akkasii kabbabameen jira du'aaf jireenya gidduun jira waan dandeessaniin na qaqqabaa jennaan abshir bakka bana keessaan bahin bilbilan cufatiin jedhanii nama naa ergan yeroo namni dhufu itti beeku waan ta'eef achumaan bakkeedhaan jabaatanii maanaajara hoteelichaa qabatanii gara hoteela kootti dhufan warri hoteela koo gaafa sana dhufanii itti rukutan banuu sodaadhe dhaggeeffadhaa du'a dingataa nan sodaadhaan du'a dingataa abbaan tun beekamin abalunya naftanyaa nyaatte naamin jedhee abbaa barbaade maqaa kootiin intalaa jechuun barbaadu abbaan naa ajjeese beekamuu qaba waan ta'eef sagalee koo bakka argetti facaase naanii bira jira nama danuu biratti facaase yoon du'e bakkas akkas akkasiin jira maatiin baay'isee boojaa guutuun jira bakkan jiraataa jiru beeku yaadannoo lammii akkasumas mubee ni miila citaan ni beeka bakkan jiraadhu qubanaa qabaadhaa akka dhiigni kolloo konnee bichan dhaammadhe booda jarri kun agalatooman dhufanii barrii rukutan jarri maanaa jarri hoteelichaa barrii rukutanii ambaluu soraadhee adoodeera booddee yeroo nani eenyuun hin jedhan tokko nuyi akkas maanaa jara hoteelichaa tenna yaa si bira jira kanan beekun jedheen sin beekuan akkas achumaanan baane yeroon banee jedhu taatiin kun yoomsitti seenan jedhan sa'aatii machuu wallaalu'an ilaalaa rabbeedhaati sa'aatii meeqatti taateen kun naan jennaan sa'aatii 7:58 jedheen dhaggeeffadha sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 7:58 jedheen jennaan dhaqee sa'aatii 7 kaasee amma sa'aatii 8tti viidiyoo kaameeraa naa laalee obboleessa koo naan jedhu dhufe ilma oromooti obboleessa koo taatee tokko sirratti uumamuun barbaannu taatee wayii mana kanatti taasifame hin jiru waraa fi naan jedhedha maa inni manama maali kaameraan barrii koora jira bara rabbiin eegula manama itti fakkaate bakka ofii dhugaatii dhugee jira inni kun afaaniin hin qabne dhugaatii nataa jaba godhu afaaniin hin qabu dhugaatii dhugee akkas ta'e yookiin binaan jedhanii shakkanii gaafa sana moo waan sin dhibu ergasii akkana gara galeen ta'a gara algaatti yeroon qaamus yeroon callume tara fiidina qabuun jirus gaafa sana akka waan rabbi natti himee kadhannaa rabbi waan hin qabu kunoo akka barriin kunnooti maskootiin kunnooti ana akkasitti barriitti garagalee ta'a jira gaafa sana akka waan namni natti argamee naa ajjeesuudhaadhee natti beekame jechuudha gaafa sana akkasitti barriitti garagalee ta'a rafiitii na didii halkan sa'a torbatti lakkattan ta'a wallaahi arrabni koo jedhamu waa tokko nunne hin dhugus akkasitti taa'ara wanti kun uumame nan ija kootiin arge jechuudha qodachumaan gurbichi dhufee kaameraa ilaalee aaree jechuudha kan keessaa waamame lakki taatee wayii namni karaa mana keetii ba'e hin jiru naan jedhe hayyee eegichiidhaaf isa yeroo biraa dubbanna hin jedhin akka eegicha naa gootan akka hoteela kana jiruu fi akka maal jedhu firaaf oromoo hundatti meera oromoo hundi dhagayeera laayivii galeen maqaa namaas balleessuu barbaadu hoteela namaas balleessuu barbaadu akka eegichi naa godhamu jennaan abshir kaameraan balbala mana keetii irra jiran isheen taa'ee kan dhaggeeffadhaa gudiin siitti hima narra feere ta'aa bulee ganama subii yeroo laftifu dawwaladhe gaama dawwaladhe yaadannoo lammii salkan silkii cufatee ture yeroo abbaanii baay'isee boo'annu boo'ee mataan dhukkubee funuunni yaa'ee manaa kimii buleenni silkii cufaadha booda ma artistufaa dawwaluu hin danda'u nama naa ergede waan nama dhibu naman tanu amanuu hin dandeessa artistufaa quban qabu kuno achumaan ganama lafti feeraa yaadannoo naa dhufe gaa alhamdulillah yaadannoo baga naa dhufte taatee akkanaan dalatti raawwate sa'aatii meeqatti naan jedhe sa'aatii 6 fi sa'aatii 7 fi 58
jarri immoo hin argine kaameraan kun halkaniin hojjenne yoo jedhan jarri hoteelaa kun naajjeessaniiru naftanyaanii nyaachaniiru beekin jedheen jennaan no naan jedhe hakkiin kee hin baa kaameraan jiran yaa rabbi galata keenya namichi kaneedha namichi abbanii hoteelaa la maanaajarri hoteelaa jira miti nama tokko nama maraatu argitanii beektanu nama ofii naasa'u wayii nama kijiba haasa'u wayii maqa balleessi akka san dabalatee yaadannoodhaan jedha argaan jira mana yaadannoodhaan jedha lakkaa inni ansaatii tokko goraatti mee jennaan taa'ee maaltu hoteela kanatti uumame jedhee ilaalee gatii dhabee fi jedha manaama wayitii lakki boobucaanii qaajjaa jira jedha beektu an dhugaa koo badaara achuma yaadannoon maallaan jedhee mubee jedhee saatii 7:58 jettee naan jedhe akkasuma jennaan ofii isaati ati meseejii naa ergite sana miti wanti taateen uumame jedhe een jedheeni maa 7:58 miti saatii 6:58 malee 8:58 maaltu si geesse naan jedhe akkasii jedhe namichi een jedheen yaa namichaan jedheen kunoo yaada 7 daqiiqaa furtinaa bilbiltanii 7 daqiiqaa furtinaa bilbiltanii kunoo la dubbisaadha guyyaadha wajjin dubbisaaf shira soban soboonidha maal jedha fachan sinii garagalcha saatis achumaan laalta guyyaadha wajjin laala dafiinaa bilbili rakkoo jira kanuman jedhini kana barreessuun koo mana fayyade ka bakka sagalee kaa illee nan qaba saatii gaafachuu nan danda'a yaani ammayyuu akkan itti haasa'aru hin beeku suma dhuguma akkan isin itti haasa'aru kana hin beeku akkaataa isaa rifadheen jira gaafa sanas ammayyuu yeroo yaadadhe du'aa natti dhaga'ama malee jireenyaa miti achumaan yaadannoon sa'aatii itti meseejii naa argite koo sa'aatii sanaa miti naan jedhe sa'aatii meeqa reen jedheen lakkii sa'aatii 6:58 minaan naa sirreessera ani hin jedheen namicha isan ijaan xaxaqqasu gatiin argaaruuf sob jedhu argaan jira beektaa maanaa jiricha ani finne keessa jiru guutuun naa dhufeera hin jedhin duukoo namni fedhu hin jiru an oromoo shaliin hojjedhu hin jiru garuu maqaa namaan balleessu maqaa hoteela tokkos waamu jedheetani yoo kaameeraan dhuguma akkuma isin jettan hojjete yoon dhugaa koo hin baafanne natti tufi sareedha jedhi na qabsiisaan jedheen naa laala saatii yaadannoon jedhe achumaan naqanii isheenanii saatii maabraatii bantee tuftee saatii sannaan jedhe eeyyeen jedheen erga jarri deemanii kaanii erga bilbiladhee maal jedhee sagalee koo nama bira kaadhee hoteela akkanaan jira yoon du'e naa qabaa jedhee himadhee dhaammadhee ka'e kaameeraa bobeessii jenna mana keessa natti dukkaneessinaan cufeeraan jedheen achumaan isheedhe yeroo laalamu kattiin jedhure haasaan koo hundisa kaameeraa keessa dhufee baakoo ol galee inni ilaal inni maal jedhu wannan dubbataa ture guutuun kaameeraa keessatti yaa rabbi galata keenya abbichi beekameera qabamee dhufe abbichi ida galgala naannoo kana deemtetta hin deemne kutaa namaa wayii hidhattee ilaalte hin qabu ani karaa sana hin baane an karaa sana hin baane jedhu seetani ilaala kan hin ajjeesuu jedhe asuma irratti hin galuuga hin nanne jedhe waan kaameeraa keessa jiru qabamee dhufe mormaa jedhana ergitanyaadha innaan hee lakkiboo maaltu na keessaan jedheera sele nama barreera maaltu na geesse akkasii jedhe ishi gajedhamee akki godhamee itti banamee dhaggeeffadha ilaali jedhamee kaameeraan televiziinii guddaadha itti banameera innatti banamu shaa jedhee dhufee ol galee rifateera ree namni waa gochuudhaan deemne maal rifateera jennaa jechuun kun eenyuun jedha ana jedheera maaltu si geesse innan hin jenne amma jennaan asal kabar dia. Anak rifat dia kamma. Tasa rifat dia semua rumah. Nama nak belajar tu kuat kata apa ya? Baka yani binens, binens calu nama jalan nanti. Semua rumah. Nama sorat dia, nama garam murat dia, nama manura. Sini kali kopling goda. Kopling goda wan give dia pembeli. Oi. Nagare kopling kyo goda malah bakal orang kopling kyo goda. Orang ini cuma nanti yang nege, nanti aku malah
jennaan egaa achumaan rifadhee waanuma maa jiru naan galle meetu isiniitii maa jettu waanuma maa jiru kana mee maa jettu gaa sumaananii wanni naaf yoon harkaa badee calluman jedhe bakka bakka viidiyoo kana akkana jalaan balleessine hin jedhe nan barbaada yoo barbaadan na wajjin mucaa kana kasisa hin barbaadan yoo ta'e immoo biroo keessan kanuma sinitti mana argitan miti dhugaa koo kana immoo utuu dhaqeera ilaaluun naqe nama shakkeen naqe sagaleen nu jeeqe hoteela kanan qabadhee jira akkasitan jiraataa jira hin jenne dhufeedhuma barreetti cabsuu barbaadee na laalaa ture mana keessatti harakaata isaa kaa hunda himadheedhaan akka inni jedhaa ture akka inni dhufee akkasitti barrii mokoree banuudhaa cabsuudhaa maal akka inni gurraan natti mul'ata mastaawutii jira mastaawutii sana keessaa natti erga godhee kee morme mucaan kun na ajjeesuu dhufe viidiyoo kana lafa naa kaa'ee jechumaan akkasitti obbolaan koo warri ilmoon jalaa duuteennaan obboleettiin jalaa duuteennaan rabbi ila otoo ergasiitii bakka itti dawwaladhuuf nama itti dawwaladhuun qabaadhu ta'a maaliif rifaatuudhaan kan kee malee filan qabaan naman qabaan hiriyaan qabaan jarra leeksi taa'ee nama meeqa jira maachi keessa mamma daljaziira garuu yeroo waa sitti dhufte dandeessee himattu yeroo guyyaa xumuraa minaaminii wayii natti fakkaate guyyaan sun anaaf nan bulan seeneen dhugaa sagalee babbareedaa sinii kaa'in ture mootummaan du'e sagalee babbareedaa bakka hin jiru bakka kana hoteela hin jiru akka hoteela akkanaatti kan keessaa sa'aatii akkanaatti akkasitti natti dhufanii akkasitti jira namoonni hoteela kana jiraachuu koo beekan immoo maatii baay'isee guutuun ni beekan abaluu ni beeka sagalee kana oromoon dhageessan guutuun haqa koo dhiinii koo akka badee namne jedheen dhaammadhe maa jettu kaa amma takkaa waan akkanaa kana fidaa deemne akkasitti rabbi na hambise jechuudha dheeraadha wantichi viidiyoo yoo gaa wanni hunduumaadha waan ta'eef seera biyya Itoophiyaa kana sin beektu waa lafarra harkifattus dhiirtus yoo rabbi jedheetu murasaa isin nageessaa murasaa walumaan nageenyaa viidiyoo illee nan qabaa sobaa miti dhugaadha garuu maatiin baay'isee dhugaa an akka obbolaa kootitti silaalaa nagaasaan ketoraan maatii baay'isee guutuu keessan wallaahi akka ilmoo keessanitti akkana ilaaltan barbaada akka obboleessa keessanitti abbaan baay'isee illee akka ilmoo isaatti akkana ilaalu haati baay'isee illee akka ilmoota akkana ilaaltu barbaada maaliif dhugaanaa olfattaniitu gaafa sana taatee gaafa sana nama cinqamuu fi qabuun cinqale utuman du'e iyyuu nan gubu'an hordoftoota kootiif maatii koo guba malee ana wanti gubu hin jiru maaliif dhugaa irratti dhugaa nama barbaadaan jiru dhugaa bulettii kootiin barbaadaa jira sana gidduutti immoo gadheen na galaafattee oolte akkasitti quba qabaadha walumaa galatti wareegama haga siin kaffalee bulettii keenya ta'us gaa bulettiin keenya argamuu hin dandeenye bakki isinitti duutee jirtu akkuma isinitti mara deebi'ee isinitti maaraa baay'iseen biyya lafaarraa boqotteerti. Akkuma obboleettiin keenya nutti maa turte namichi naftanyaa jedhame sunis wanni inni ajjeese hin jiru. Sobanaa